Haasaa araaraa kan waggoota dhibbaa dura hamma yoonaa murtiin kora Berliin bara 1884 hanga 1885 hubamaa kan jiran Oromiyaa fi ollootasii kibbaa biyya mootii Habashaatti argaman qofa. Kan isaan qabate gurraacha tokkicha Afrikaa hirmaachuuf adii bira dhaabbatee impaayera ijaarrate mootii Habashaa Itoophiyaa qofa. Garuu cunqursaa itti fufuun miseensota jara miidhamee keessaa ofitti hammachuun kan bade sirreessuu irra cunqursaa cimsuutti ce'e. Erga bara 1992 kaasee Itoophiyaa fi Oromiyaa gidduutti nagaa buusuuf Abuutii fi Aba'oo gidduu hedduutu yaalame. Mootummaa PP waliin dhiyeenyuma Taanzaaniyaatti allama Uboo Aba'oo waliin nagaaf ta'ame hobbaati malee gargar cite. Jarri hundi Oromiyaa gulummaa isaanitti waan fudhataniif kan Oromoo ta'uu saayyuu hin amanani. Tarkaanfatoo of fakkeessuuf dimokiraasii fi walqixxummaan afaan isaanii keessaan bu'u. Dubbiin gargar cite akka deebi'ee yaalamu odeessisaa jiru. Ifaan kan beeksifame garuu hin jiru. Caalattuu dubbii wal dhabsiisituu hooggantoota Itoophiyaa irraa dhagahama. Madaa Oromootti soogidda firfirsuuf karaa eker dubbistuu Minilikiin kaasee gorsa gaafataa jira. Hammam Oromoon akka Minilikii fi sirna nafxanyaan ajjeefaman beeka. Utuu Oromiyaa fi Itoophiyaa araarsuu fedhe gorsuuf otoo hin ta'in gumaa fi xaqaccee baasisuuf kaasa ture. Humni waraanaa Itoophiyaa guddattuu Oromiyaatti bobbaafamaa jiras jedhama. Waraanni Itoophiyaas roorroo caalaa uummata nagaarratti raawwataa akka jirutu himama. Akkamittidha malee Oromoon bilisummaa isaa argachuun mamiin qabu. Lola yoo ta'e itti jiru nagaaf yoo miiltoon argameef imaammata taliilaa qabaachuu qabu. Oromiyaan Itoophiyaa waliin araara buusuuf Oromiyaaf tuqootii irratti hin dhoofsifamne jiru. Imaammata kanaan dura ture A bakka qaamni sadaffaan jirutti B biyya hin baabsinetti C haal duree malee kan jedhu yoo fudhatame tuqaaleen biroo kanaa gaditti dabalamuu danda'u. Halagaan waggoota dhibbaaf Oromoo murteessaa fi ture. Lamuu murteessuu fi akka hin dandeenyeef qabsoo bilisummaa jalqaban. Amajaajin isaanii kana baruu fi fudhachuu qaba. Oromoon walabummaa fi bilisummaa isaa humnaan dhabsifame. Amma walakkaa jaarraa ta'ee jira erga ijaaramanii waan gaafatamu hunda itti baasanii deebifachuuf kutatan. Halagichi nagaan xumuruuf fedha qabaannan Oromoo caalaa nagaa kan jaalatu hin jiru. Garuu bilisummaa fi walqixxummaa malee nagaan hundaaf ta'u jiraachuu hin danda'u. Wal dhabdee jiru nagaa ulfina qabuun furmaata itti gochuufis Oromiyaan qophii ta'uu agarsiiftee jirti. Kana mijeessuuf tuqaaleen kanaa gadi hariiroo egeree dubbachuu dura aanuu qabu. Ka jalqabaa dura Oromiyaa keessatti kennata qajeeltuu fi bilisa bakka daawwattooti sab gidduu jiranitti gaggeeffachuu. 2. Oromoon bilisummaa fi walqixxummaan haala itti of ibsuu danda'an qopheessuu. 3. Oromoon qawwee isaa akka fedha isaatti gurmeeffatu malee nyaaphi akka itti ajaju dabarsanii kennuun dhoofsisa keessa galuu hin qabu. Akeeki Oromoo walqixxummaa fiduuf waan ta'eef garri tokko qawwee irratti ajajuuf isa kaan caalaa mirga hin qabaatu. Wallaqiisi haaraa irratti waliigallaan yookaan sirni federaalaa fudhatamnaan golli tokko cancala dhimma walbulchaa hawaasummaa fi diinagdee waloo butachuun of mijeessudha. Hariiroo hundi seera walqixxummaa gareen masakamuu qaba. Kanaaf hanga ummati Oromoo mirga hiree sabummaa isaa ofii murteeffatee waa'ee qawwee irratti murtii dabarsuutti woboon hin hiikkatu jechuudha. Waggoota 50 ol kan qabsaa'aniif maaliif taanan qawwee isaanii diinaaf dabarsanii kennu? Qawween akka lolatti danqaa ta'uuf malee akka gareen tokko isa kaan ittiin doorsisuuf ta'uu hin qabu. Impaayerri diigamuu qaba yoo jennu mootummaa isaa nu bulchuuf seeran qabu jechuu keenya. Fuulduratti akka ollaa dassaatti yoo waliin jiraatan yoo tokkeessoo uummatanis seera walqixxummaa waliin tumaniin malee karaa Oromoo seerri impaayeraa kositti darbameera. Herri amma jiru yoo walii galan akka kan ce'umsatti tajaajiluu danda'a ta'a. Gaafiin Oromoo Oromiyaa irratti abbaa biyyaa ta'uudha. Kun erga deebii argatee booda hariiroo saboota biroo waliin qabaachuu danda'an akeeka walqixxummaa fedha walii kabajuu fi fedhan tokkeessoo malbulchaa uummachuu irratti hundaa'een murteeffachuu danda'u. Kana gochuun dimokiraatummaa, olaantummaa seeraa fudhachuu fi walqixxummaa uummattootatti amanuu gaafata. Mootummaan impaayera Itoophiyaa hundeensaa biyya mootii Habashaati. Sun amma waan hin jirreef dhibdee jiru nagaan furuun ni rakkata ta'a. Qawwee malee biyyan qabu. Uummattoonni impaayeratti uumuu gargaaranis gamtaa dhoowwatanii jiru. Hundi olaantummaa seeraa fudhatan malee sirna nafxanyaa waan ta'eef bakka nafxanyummaan hin jirretti jiraachuu hin danda'u. Kanaaf Pippin sirna impeeriyaalaa sana deebisuuf kan isa kuffisuu yaalan waliinuu ni dhaabbata.
Impaayirattiin burjaajii keessa jirti. Oromoon kolonummaa haquu yoo fedhu gurguddoon Itoophiyaa deebisanii koloneeffatuu barbaadu. Kunneen fedhiin isaanii kan hin araaramne. Kanaaf dhoofsifni araaraa gara Itoophiyaan waamamu keessaayyuu kan BB sireenyaatti fudhachuun xifan danda'amu. Akkuma raajii garaa qulqulluun dhufuu dandeenyan garuu rakkina Oromoo qofa otoo hin ta'in furmaati eeramu kan naannichaas dabalachuun waan danda'amu. Impaayirri harca'ee ta'uu dura furmaata egereef ta'u argamsiisuun badiisaa ofiiyyuu yoo ta'ellee PP'f silaa ulfina. Qooqii harcee yookiin daakuu jedhu waa'ee Abut muummee ministeeraa Abiy jedherraa liqeeffame. Biyyi mootiin impaayiricha uumee amma walitti hin jiru. Dhiyeenyatti kan walitti dhiinsuu danda'an hin fakkaatan. Impaayiricha bakka isaa bu'ee kan hoogganaa jiru gola bilxiqinnaa PP jedhamu. PP murnoota biyya mootichaa keessa jiran waliin nagaa hin qabu. Kolonoota humnaan gadi qabaa jiraate waliin koloneeffatan kun kolonoota humnaan gadi qabaa jiraate waliin koloneeffataan kun takkaa nagaa qabaate hin beeku. Hanga ummatoonni hundi mirkanii jiru fudhatanii wal gidduutti qulqullina garaan nagaa buusuuf bobba'aniitti nagaa fi tasgabbii fiduun rakkisaadha. Kan garbummaan dhufe hundi fala ofii barbaachuudha. Impaayirri daakuu facaate ta'uuf deemti. Lamuu daakummaan dhimma hin baaftu. Jarri impaayiricha uuman tarkaanfatoo ofiin jedhanii duubatti harkisuutti ta'anii Oromiyaa irratti yaaduma tokko qabu. Gaafii Oromoo hin fudhatanii humnaan of jala oolchuu malee nagaan akka ollaa walqixxeetti walirratti hirkatanii jiraachuu hin fedhan. Hunduu waa'ee 4 kiiloo qabachuu odeessu. Mootummaan amma jiru Finfinnee irratti muudamuuf PP'n isa dhumaati. Finfinneen Oromiyaadha. Oromiyaan biyya of dandeessee Oromoo qofti irratti murteessu taati. Koloneeffattoonni Oromiyaa akka bara qabataniitti olaantummaan hafuu mirgatti fudhatu. Harcaatuun isaanii Oromiyaa keessatti haftee kanneen koloneeffattuu biyyoota Afrikaa fi Eeshiyaan akka adda hin taane ammayyuu dammaqaa hin jiran. Hireen isaanii kanneen waliin jiran wajjin malee firoota sirna nafxanyaatti keessaa madaqfaman miti. Ciniintu jiffuun kunoo hirmiituu fi teessu barcumni kunoo adeemtu karaan kunoo jedhe jootee tulluu erga firoota ishee injifatee obbolaa ishee fixee booda haadha manaa isaatiin jedhama. Oromoo mitiin Oromiyaa keessa jiran Oromoo dimokiraatummaan dhiiga isaanii keessa waan jiruuf seeran Oromoo waliin mirga walqixxee akka qabaatan isaanuu ragaadha. Yoo kanneen biraa Oromiyaa bulchan wanti wayyaan argatan hin jiru. Caalattuu badaan isaan mudachuu fi fedha addansaa Oromoo waliin ijaarratanuu dhabuu danda'u. Ammaaf Oromoon qawwee isaanii kutannoo fi dudhama kaayuuf qaban qofa qabu. Kanneen fuuldura dhaabbatan hundaa haxaawanii bilisa akka ba'an mamin hin jiru. Dhalli Oromoo duubatti harkisummaaf humna akka hin taane gochuu dandeenyan aangaan isaan dabsatu hin jiraatu. Ofumaaf of salphisuu irraa of eegudha. Oromoon walqixxee taanee hariiroo keenya egeree haa murteeffannu jedhan malee kan biraa hacuunyaa hin jenne. PP'n Oromoo miti nu hin iddoosu jedhan malee tokko tokko kan qaccee Oromoo qaban miseensa ittiin taane hin jenne. Woboon Oromoof dhaabbate ajjeechaaf Oromootti hin aggaamu ofirraa faccisuuf yoo ta'e malee ajjeesuu fi saamuun safuudha. Jecha isaanii kan hiyyeessatti roorrisuuf hin badhaadhu jedhu garaadhaa fudhatu. Golli badhaadhinaa yookiin PP'n hojii isaa muummichi hiyyeessatti roorrisuudha safuu hin beeku. Dhaadannoon isaa uummata Oromoo garba lolaasee aabawoo woboo qurxummii dhumiisaaf saaxilu malee aabawoo irraa uummata bilisa baasuu miti. Kanaaf inni Oromoo miti. Yeroo waa'ee araaraa dubbannu rakkina kanaa ol jiran waliin laaluudha. Hawaa fi jaalala nagaaf qabnu qofa miti. Erga sirni nugusaa kufee jijjiirama irra keessaa malee kan silaa barbaadamu jijjiiramni bu'uuraa hin gaggeeffamne. Kan jijjiiramicha hoogganan kanneen sirna kolonummaa nafxanyaa dullacha haaromsuu barbaadani. Kanaaf caasaa impaayirichaa akka sirni haaraan bakka buutti hin diigne sun ta'u malee walqixxummaan abjuudha. Kanaaf kan dhufe hundi holola sobaan biyya bulchuu barbaada. Araara buusaa yoo jedhamu diina isaanii boollaa baasee goota godhata. Ekeraa isaa dubbachiisa. Bulguu nama nyaatan sodaachisa garbaati jedhamaa mitiree garboota isaanii durii nama se'aa jiru. Lola koloneeffattoota gaanfa Afrikaa lama gidduutti ta'e Oromootti faarsaa yaadannoo lolichaa Oromiyaa keessatti dhaabuuniif tuffii hammamiiti. Oromoonni uummata ofii gananii fi boojuu surriin dhiqame nyaaphaa bulan akka gootota Oromootti fudhachiisuus yaalaa jiru. Kanaan Oromoo boojuu kan akka garbootaa fi beellada geejjibaatti dhimma itti ba'uun karaa Adawaa fi deebii irratti hafan lammii injifachiisuu ifaa jedhu. Lammoota isaanii harka alagaatti dabaan kufan Oromoo yoomuu hin irraanfatu. Oromoon dammaqanii of ijaaranii fi hidhatanii kaayyoo isaan kufaniif falmachaa jiru. Sichi hin dagamani. Kanaaf impaayera dullacha waliin diiganii nagaan jiraachuu yookiin waraanichi hanga garri tokko yookiin lachanuu gaa jedhanii dubbicha gara diriira nagaatti fidanitti itti fufa.
impaayerichi diigamu malee kan irra bu'u hundi sirna inni itti caaseffame jijjiiruu hin danda'u. Sanumaan masakamaa Oromoon qabeenya ofiitti akka dhimma hin baane taasifamee waliigalatti hiyyeessa ta'e. Kanaaf hundi isaanii kaayyoo lolataniif qabu. Mootummaan Itoophiyaa qabeenya Oromoo fi kanneen biraa saamuun duroomee isaan uummattoota qabate gadi qabaa jira. Sanaanis daangaa ce'uun hiyyeeyyii bobbaasanii lola ofii lolchiisaa jiru. Lolli isaanii lola dabaati. Dhumni isaanii injifatamuu qofa. Lolichi araaraan xumuramus lubbuun hiyyeessaa isaanii dhume hin deebi'u. Haati hiyyeessaa akkuma boosetti hafti. Badiisa ta'ettis kan gaafatamu hin jiru. Kanaaf lubbuu hedduu fi qabeenya guddaa baraaruuf cunqurfamaa hundi harka wal qabatee ka'uu qaba. Dhiiga namoota nagaa dhangala'uu fi qabeenyi hamma hin qabne manca'uu itti fufuu hin qabu. Haasaan nagaa silaa kanaaf qoricha. Sabooti sablammootii fi uummattoonni impaayera jala jiran addaan jiroo adda addaa caalan isaanii waggoota 100 dura qofa aangoon walitti qabamanii fuulduratti fedha ofii qofaan walitti dhufu. Sobii fi gara dhabsiisuun seenaa tokkoon isaanii fi eenyufuu dhimma hin baasu. Haasaa nagaa qofatu hundaaf nagaa tasgabbii fi misooma fiduu danda'a. Seenaan keenya asoosama haa ta'u dhugaan deebinee waan keessa hin jiraanneef rakkina amma qabnuuf nu hin tajaajilu. Moorota yookiin kitaabota seenaaf misha ta'uu ni danda'a ta'a. Malbulcheessitooti Itoophiyaa gaaffii Oromoo ni qayyabatu. Sirrii ta'uu isaas beeku. Garuu bololli qabeenyaa fi aangoof qaban akka dhugaa gara dhabsiisan ni abbalchiisani. Uummata bal'aa Amaaraaf kan malbulchooti isaanii jedhan hundi dhugaa itti fakkaata. Oromiyaan akka kan Amaaraa ta'ee fi Oromoon Afrikaa alaa akka dhufan dhugaatti fudhatamee jira. Yeroo Oromoon Afrikaa kana keessa marmaaru addaan jiroo Amaaraa kan jedhamu hin uumamne ture. Seenaa gara dhabsiisuu caalaa cubbuu maaltu jira? Bar tokko biyya Saayoo jedhamu shuumii nafxanyaa hamaan tokko ka'ee namichi Naaqee jedhamu bakka isaa bu'ee jennaan tokko Naaqee faarfatee weedduu baase. Kan biraa immoo laqxee abbaateetii Naaqeen abbaa keetii hundatuu sidaamaa hundumtuu siyaabaa hundumtuu sisaamaa jedhan. Akkasitti kan Oromoonni Itoophiyaa qayyabatan. Kun kan agarsiisu akka haasaan nagaa soba hin qabne jijjiirama bu'uuraa dhugaarratti xiyyeeffatu barbaachisu. Caasaa kolonummaa impaayeraa fi akkaataa itti hojjetu diiguun jalqabuu qaba. Haasaan nagaa kan sana hin hennee fi uummattoonni fedhanii tokkeessoo uummachuu hin fudhanne hin waaru. Oromiyaan haa jiraattu. Ulfinaa fi suuraan gootota kufaniif, walabummaa walqixxummaa fi bilisummaan kan hafaniif, nagaa fi araarri ayyaana aabbolii fi aayyooliif haa ta'u. Ibsaa Guutamaa Gurraandhala bara 2024.